garuu ana dhiifama si gaafata si gaafachuu dhabuu kiyyaaf dhiifama. Saahiba jechuun yeroo inni madaalamu gaafa balloo qofa osoo hin taane yeroo rakkooti. Saahibni kan madaalamu. Ati garuu yeroon an rakkina keessa jirutti yeroon ani jechuun waan keessa jiru sitti immoo barbaachisu ni beektaame haa walumaa galatti dhageessee jirtaas waan kana nagooti waan san nagooti illee jechuun fadhu. Hordoftoota kiyyaa kabajamoo akkam nagaa jirtu bakkuma jirtanitti dhageessanii taate jechuun barbaada. Har'a nama sooshaal miidiyaa irraa badeen ballamee fi as taa'u jira. Namni keenya yeroo sooshaal miidiyaa irraa bade hiriyaa keessa yoo ta'e maaliif baddee maaltu si bachiisee dhimma maaliitiif baddee jettanii wal gaafatan gaarii natti fakkaata. Kuni namooma waan ta'eef namni dura wal beektan tokko namni sooshaal miidiyaa waliin dalagaa turtan tokko yeroo isin biraa bade maaltu si bachiisee kan jiru gaafachuu qabdanii. Yookaan faraan jechuun saahiba kiyyaa hedduu takkaan jaladhaanii wal kabajna ture. Qaalan tana keessa seenee badinatti fakkaata. Kana dura isaa fi suusii wal jaalatan ture. Osuma waliin jiranii gaafarreen rakkina wayii takkaan mudate viidiyoo isaas agartanitti fakkaata. Saniif badee ani ganaa viidiyoon dalagu minaan minjaa sanirratti anis torbe takkaa oliif irra dawalaan ture isa barbaada jechuudha. Bilbileen eelaan kaasu har'a kacarraattiin eelaa kaasee hottu walagarraa paapatti walagarra jeeniin ture. Saniif dhufu jira. Kanaafuu viidiyoo kana osoo inni dhufuunis waraabu jira. Yeroo inni dhufu immoo maal tokko keessa bachiisee fi haala kan keessa akka jiru akkana waliin ilaaltanii barbaada. Viidiyoo kana subscribe godhaa, viidiyoo kana like godhaa. Like kun akka irraa kumshan seenuu barbaada. Iddoo naa galatuma. Asumaan anis eegu jiru kun farreen dhufee jira. Umrii dheerataa achiis deemu jira. Ammayyoon kaameraatti qabe. Narratti beeka inni kaameraa waan hin jaalanneef haalli inni keessa jiru haala fakkaata waan ta'eef kaameraa viidiyoo dalaguutti hin jiru waan ta'eef na waliinis viidiyoo dalaga jee yaadu sogaanis viidiyoo dho'iseetii hin jira fuula xiyyaaraa duraan jira hin agaruu kursii minaamin dura jira ture maayikii yoon asii mormarra fannifadhe na arga waan ta'eef maayikii asuma lafarraa ka'aa hanga dhuma qophii nyaatti na fana tura. Nurraa ilaali. Farree. Garuu hafuuraan akkute kamalee naa farsite maal fardina kan naamte saahiba dhugaa dubbachuuf hedduu nu yaachiste garuu ati saahiba akkamisa wallahi dhugaa naa ajaa'ibsiste saahiba akkamiiti ani waa'ee xiyyaa na hubattee yaada farree ani taa'u biyya kana ani laa dubbachuu illee fardee ta'a waan kana nagooti waan san nagooti illee jechuun fadhu fardii ati na barbaaddeef hin barbaada beetaa saahiba jechuun gaachana beetaa saahibni haga si waliin jirutti si duubaas si duraas gaachana keetee siif dhaabbate. Saahiba jechuun yeroo inni madaalamu gaafa balloo qofa osoo hin taane yeroo rakkooti. Saahibni kan madaalamu. Ati garuu yeroon an rakkina keessa jirutti yeroon ani jechuun waan keessa jiru sitti immoo barbaachisu ni beektaame haa walumaa galatti dhageessee jirtaas. Garuu akkasuma wajjin akka nama na ciraa jiru tokkotti gootee sagalee itti ol kaasee jabeessee dhiiroon fardumaan akkanatti inni na yaamuuf tun maali jettiin ajaa'iba natti taasisee dhufe. Farree maal seetaa gaafa kana duraatii fi anicha waliin turtanis ani hedduu takkaan saappoortii godhaa ture si waliin deemaa ture. Saamboota suudaan hojii eegaltee yeroo sanis bakka asuma waliin hin ture. Garuu ati jireenya kiyya keessaa naa bahe anis jireenya mataa kiyya jiraadhaa naan jette farree miti nin kishibee saamboota bakka anis nadhagaame saniifin sirraabate sii galee. Giddu guddullee ture maaf hin dawwaa garuu anis dalagaa fi deddeemaa waan ta'eef bakka takkan taa'u kanaaf viidiyoonumaan agaraa siif hin dawwalaa atis bilbilan kaasu amala ka'eef beektan fakkaata soga amma eegaa sooshaal miidiyaa irraa baddee toora guyyaa 10 deemu jirtan fakkaata sabsanii mucaan kun maal ta'e ummaatii minaamicha turte amma ni beeksa meelaan kaasu saniifin bakka rakkoo kanaan irraa hubadhaa jee duraan kaameraa si waraaba ammoo har'a osoo kaameraa si waraabin akkasitti jamar kaameraa wanti jaamu hin jiru qaamaan tana keessatti an ofii xiyaafuun gaddarraan jedhanii beektaa gadda keessaa bee amma gammachuurraan jedha armeen xiyyaas na fayyite bakka alhamdulillah garuu ati dhugaa rabbii dubbachuudhaaf bikkaanan si eegnatti bikkaanan an dhugaa bikka guddaan siif qaba ture beektaa ammallee bikka guddaan siif qabaanii beektaa sababaa kanaan sillee balaaleeffachuun fadhu sittillee ijaa'uun fadhu gin
anumaa'uun ana dhiisuu nama biraa tokko qabeetu jechuudha. Namummaaf jettee sababa na dukkana guurtee kanatti na dura guurtee kanatti sababa kanaan dubbii kana shaffuun yookaan cufuu barbaaddeetiin sababaan ta'u dhugaan siin jedha. Dhuguma walitti himanii waliin jiraachuun si bareeda beektaa. Kana cufuuf sababa manaamin godhuuf osoo hin taane ni beekta jedhi siyaasa. Jireenya qiyyaa keessaa naa bahi waa'ee qiyyaa waa'ee mucayyoo gudduu seenin rakkoon fodhoo dhufte nan gaafsin sumaan naan jee afaan gadi maaliin godha kanaa achi. Obboleessi nama takka dhiirii jettee namatti dhaabtu akka. Dhimmi irra jiru dhimma maaliitii irra jira san bar san dhiisi sun sun jechuun amma dhimmi namarra jiruu fi dhimmi san bar dachiibsamii baramma. San gaanii fiidoo dheengaddaa. Gochi amma dhufe kun gama harmeetiin na dhufe. Dhuga san dheengaddaa nagarii fiidoo yeroo si dabalatu sin kaastu danee alaa kaaste bakka amma si argadde. Jechuun ani dhimma san cufa ilaalma nama normaal ta'u maali na beeysan beeytaa. Haati kana cufa na dhiyaattee jechuudha. Waan akka illee yeroo na rakkoo keessa jiru sanitti illee waan akka sillee agarra sagalee keetti illee dhageenya garuu akkasuma wajjin ati na yaamtee na afarsitee bakka maaliif na barbaada maalii waan yeroo rakkoo keessa jiru sanitti inni nan barbaanne amma maaliif na barbaada meedhaa pugaa jeetumaan kabajumateetiif kee dhufeen ani amma ni beektaa inni yeroo rakkoo kiyyaa na barbaanne maalitti godha saayiba yeroo rakkoo keessa jiru nan fayyanne gara fuulduraatti illee nan fayyadu. Amma wanti barbaadu walumaa galatti namummaaf jiitii nama kana dhugaa dalagachuu jirta namni hundi dalagatee jiraata. Hojiin akkuma jirutti fakkeenyaaf hojjetaa mootummaatu yoo taate hayyama gaafattee kan obboleessa kee tokko kanati biiroo sanirraa illee hayyama siif godhan jechuudha. Immoo hojii akkas biisi gootu hin qabdu. Hojii dhuunfaa qabda. Jechuun hanqina birallee sitti haasa'uun fadhu beektaa dhugaan jirtu kanumaan amma kiyyatti. Faraa maal seeta even yoo nan taane nam takka nan barbaadin jireenya keessan seenin jettee nama ariitte takka wallaahi yoo nan taane even namni dhufee akkana si gaafatu hin jiru. Ana qaansi mammaas. Nuuraa bar amma wanti gaa saayiban ana malas ni qabdaame saayiban saayis ni beetee yaada. Dhaggeeffadhu. Laal amma dhimmi ammarra jiru barre wanni garaa harmee tiyyaatiin dhufe jechuudha. Ani addunyaa kanarraa wanti naaf qaalii harmee tiyyaatiin jiru. Wanti jiraadhuufis isiidha hagaan jiru. Gin san dubartiidha. Girlfriend tiyya. Sababa sanitti jireenya keenya keessa seenuu keessa dhaabbadhu siin jenna. Kun garuu kanaa wajji wal qabata. Waliin qabatu jechuun waa'ee ummaa keessis kileer gootee akkasitti namaaf addan baasine. Sanuma yeroo ani fiidoo harkee dabaluttis bilbilan kaastu rakkoon gaasii biraas ni jira dhuga kana dhiisi wal komachuu faayidaan qabu. Annoo sin komanne bara amma osoo si kabaju baadhi bika kana dhufu. Hin beeku. Akkuma dhuftetti bara osoo nagaa wal gaafatin osoo nagaa akkasitti rakkoo jiru naasayan akkanuma homii eegamti jechuudha. Jechuun ilaalammaan if keessatti amala xiyyaaraan beektaa if keessa waa qabachuun beeku. If keessatti wanta miiraan dhagahame jechuudha ol baasee dubbadha. Garuu isin yoo isin dhagahamallee if keessa qabdanii deemtan summii akkasitti garaa kiyya keessa qabachuun beeku. San bargaa nama takka namuma jaalattu aarta namuma hiriyaa kee ture aarta malee namni biraa takka karaa irratti takka rakkoo hin takka waliin fiddee namni san natti hin dhiyaatu yoo naan jee keeruu san godhu. Because nama karaa irratti kaa yeroo waliin fiduu waan ta'eef yeroo adda nu baasa. Garuu saayiba kee nama saayiba hojii turte nama jireenya wajjin jiraatte nama waliin yeroo dheeraa turte yeroo inni jireenya keessaa naa bahi natti hin dhiyaatis hin jiru. Dhugaa dubbachuuf qalbii nama cabsa akka dirummaa. Tura waan tura bar waan tura waan amma tura gani kun amma ta'e isi ani beekta waa hunda rabbiin wanna fiduuf. Hundaafuu saayiba ayyoo si baleesse dhugaa dubbachuuf. Dhiifama. Jechuun yoo kanaa jettee na arte. Dhiifama namaa siyaaruu qabu ana ture. Rabbiin dhiifama namaa godha beekta. Dhugaa silaa kan siyaaruu qabu ana ture. Garuu ana dhiifama si gaafata si gaafachuu dhabuu kiyyaaf dhiifama. Yeroo siin gaafate jee sirra dabaluus atis bilbilan kaastu. Natti artee turteeti. Kamsi kana rafaram. Maaliif natti arte? Ati maal itti deengeddo? Yoom? Gaafam hanga mana dhufee maaliif badde jee si gaafadhu jireenya keessan seenin naas hin barbaadu. Deengedda san turtiimi. Egaa naagale egaa sanboota wayii wal agarre naaf waliin agarre. Duuba ilaalna qiimi qabattaa bara keessa qabatta yoo dhiira taate jechuudha yeroo sanitti ol baastee ilmi namaa tokko waa gara qabachuu hin qabu. Si dhageemeemi miira si dhageeme san maaliifi teessista maaliif tursiisuu barbaachisa? Wanti tursiisuuf nam takka. Yeroo sanitti dubbachuu qabdi turte. Dhiis bakka amma dubbadde maal jette Oromoon? Furmaata hin qabne takka yeroo hundaa osoo hin fayyadu. Oromoon maal jette?
dubbiin guddatteef harratti hin fayyadatin jette jechuudha. Kanaafuu dubbii heddummii sun barbaachisu haa gabaabsinu. Nama har'a wanni si barbaadeef yoo gabaabsine jechuudha. Ummaan maal taate? Alaafni kan jirti. Fiisee jala guddistee. Nagee qabdi fayya qabdi. Yuutuuba kiyya kaanillee gurguree hin dhageenyeeti. Gurgureetiin jira. Maal suurisi sabni hoo? Gurgure gaaboo gurgure sababa dhimmuma kiyya dhis bakka yatimaa dhimma amtee fitti kutume san dhis. Jechuun yoo dabalee fitti Sudaanis farree quban qabu minaa minamne. Maaltu? Guyyaa anis kaa olii gadi hin deemu jira beektaa. Sanii fi isii hojii isa dabaluu dandeenye. Amma sooshaal miidiyaas na jibbisiisee waqaa sooshaal miidiyaas viidiyoo qarrasu silaa beektaa bikkaan deemutti haala tan irra jirrutti viidiyoo waraabaa fuun qaba hordoftoota kiyyaafan. Ani sanumatti si beekaa amma dura. Waa hundaa waati rakkoo. Bakka haalli irra jiru na jibbisiisee bakka viidiyoo waraabu naamnis dhaabeetiin jira. Maali maayikii? Viidiyoo waraabu jirta musa? Wanni ministeera akkasii baatu jirtu jira waanuma haala musliimota ta'e kan naamu jiru. Wanti biraan jiru egaa wayii waan badaa ta'u jirta. Maayikiin jiraatu jiraachuu baatus. Maayikii firraa dhiisii. Kaameeraan waraabu jirta? Si waraabutu hin jiru maayikii kumaa taa'u jira malee. Jechuun nura. Qoy maal barbaade kaameeraan waraabu jirta? Garuu miira keessa galee aaraan waan aarallee si qabuuf miira sana gamaa gamana illee hin jenne beektaa waan biraallee miira kiyya to'achuu dadhabee sin jira. Gamaaf gamana hin jenne kaameeraa sin hin agarre. Hin laallees. Amma kaameeraa dhiisa waan hamtu siyaasa hin jiru bara. Atis waanuma jiru naa ta'u jirtu na fakkaata. Jechuun maal yaaddeeti garuu? Umaa yaaddeeti miti. Atis waanuma jiru. Maal yaaddeeti kaameeraa kana waraabu? Waanuma jiru. Haala irra jiru agartaa nura. Rakkoon qabu yaadannoof si taafarree jechuun rakkuma si mudate kana namni baru jeetiin ani qopheessee ture sitti hin himne. Maaliif rakkoo nama mudate amma na baraa namni? Naagalee. Wayisi. Akkam. Sabiqiyaan farree yoo fiidoo fira mara ko. Hin barbaadu bakka amma keessa viidiyoo waraabu. Waraana kana jinka. Waraabtu jira viidiyoo. Waraabtu jirtu. Hordoftoota kiyya waraabtu jira viidiyoo. Maaliif nu waraabdu deemu duubas? Faraan amma wanti kun waan jiraatu jirta wanni xiqqaaftu jira viidiyoon kan waraab dhaabsu hin danda'u viidiyoo rakkoon qabu. Dhaabsu hin danda'u. Waraabamee haqamu hin danda'u. Jin nura. Osoo silaa nafaana jiraatti hagammaatti kana hojjette homaa rakkoon qabu. Ammaaliifin viidiyoos waraabuu dhiisee waan dhiisee taa'u jira. Ati rakkoo sun jedhe gaafarre jechuun haalli ati itti jirtu haala fedhe keessa rakkoo fi bal'oon fedhe keessa jiraadhu. Kaameeraa kiyya waraabuu wanti nakkutu hin jirtu. Garuu amma keessa hin barbaachisu kaameraan hin barbaadu bakka. Ayyee kana hin dhaabsa rakkoon qabu ni naqa. Faraan koo gaa ni naqa rabbi. Faraan. Hordoftoota kiyya faraan jechuun amala isaa jijjiiratee jira. Wanta akkas hin jenne anis kadhadhee dadhabee waan hin godhu qabu jiru kophaa kiyyaan jira waan ta'eef achi silkii istaandirra kadhadheeti kan waraabu jiru. Maayikii agarraa nama irratti beekee boorsaan dura amma kutee jira waan goonu hin qabnu kanaaf rakkoon isaa immoo natti ibsuu hin dandeenye ummaatii yaarmee kiyyaa nee laama dhukkubee jechuu malee maal tokko fageessee hin beeku ummaan kiyyaa naaf fayyitee jira isaaf Sudaanis wal qubaan qabanii faraan amala jijjiiratee jira. Yoo fiidoo biraatiin walitti deebuu dandeenya walitti deebinaa yoo dadhabne immoo fiidoo kana laalaasin jechuu barbaada hedduu galatuma.